Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kun kan daawwachuutti jirtan sagantaa furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa tokko isiniif dabarsinudha. Torbaanota darbaniif Abbaa Caadaa gaa'elaa irraa waa'ee gaa'elaa barachaa turuun keenya ni yaadatama. Torbaan darbe boqonnaa arfaffaa irratti kutaa 11ffaa ilaalaatiin turre. Har'as kutaa boqonnaa arfaffaa keessa kutaa 12ffaa waa'ee yoomes cidhaa yoo ta'an yoomii fi eessatti cidha godhanna kan jedhu wajjin ilaalla. Hanga dhuma sagantaa keenyatti yoo nu wajjin turtanii yoomessa cidhaa maal akka ta'eetiin jedhe akkamitti akka wal simachiisuu dandeettan wajjin ilaalla. Har'as Paaster Gammachis Barreessaan Abbaa Caadaa gaa'elaa na wajjin jira. Kadhannaa gabaabaa godhannee gara sagantaa keenyatti deebina. Paaster baga nagaan dhufta. Ayyee galatoom rooba. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya kadhannaa gabaabduu Paaster wajjin godhanna. Ayyee akkadan. Ulfina qabeessa Waaqayyo Abbaa keenya gaarummaa kee gargaarsa keessa ijoollee keetiif goote hundumaatiif bara baraan galanni siif haa ta'u. Karaa addaa dhimma gaa'elaa irratti akka barannuuf yeroo kan akka qabaannuuf situ nu gargaare. Ammas gidduu keenyatti akka argamtuuf si afeerra barsiisaa taatee gidduu keenyatti akka argamtu wanta dhaloota kanaaf barbaachisu akka nuuf qoodduuf jaalala kee haa ta'u. Nummoo dhageenyee ilaalcha gaa'elaaf qabnu sirreeffachuu akka dandeenyu gaa'ela keenya qajeelfachuu akka dandeenyu warri gara gaa'elaatti adeemnus karaatti irra geggeessuu barbaaddu irraa akka adeemnuuf nu gargaari maqaa Gooftaa Yesuusitti. Ameen. Ameen. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya torbaan darbee akkuma dubbataatiin turre baasii cidhaa irratti barachaatiin turre baasii cidhaa ilaalaatiin turre Paaster torbaan darbee baasii cidhaa ilaalleetiin turre wanni irra dhaabsifne baasii hagaa ol baasuu akka hin qabne liqeeffannee baasuu akka hin qabne yoomii fi eessatti illee kan murtaa'u determaayinii kan ta'amu baasii kan ka'e irratti. Fakkeenyaaf intalli takka naannoo Arsii irraa fi dhiirri tokko naannoo Wallaggaa yoo ta'e Gimbiif Shaashamannee yoo ta'e walirraa fagaata. Maatiin isaaniillee iddoo adda addaa jiraatan. Tarii intalli tun barumsaaf illee ta'e innillee barumsaaf ta'e iddoo tokkotti wal gaaniiranii eessa godhanna yoomii fi eessa godhannaan barbaachisaa. Kana murteessuuf ammoo isteel horiin barbaachisa mee isarratti. Egaa yeroo darbe yeroon keenya waan gaabbatee fi gadi qabne waa'ee baasii kanaa keessumaa waa'ee liqiitiin gara gaa'elaatti galuu kaafnee naasofne namni baay'een kan gaa'elli isaa miidhamu gaa'ela isaatti liqiidhaan jalqabuudhaanidha. Negatiiviin kaata. Liqiidhaan jireenya kee jalqabdeennaan gaa'ela kee jalqabdeennaan gaa'elli kee sii qajeeluudhaaf yoo qajeele yeroo dheeraa fudhata. Waan baasee ofirraa baafteen finneef miti. Booda ofirraa baafteen uma fixxa. Garuu sammuu kee keessa madaa guddaa kaa'eeti kan inni darbu. Ba'aa guddaa sitti ta'a. Gaa'elatti galuun itti gaafatamummaa fudhachuudha. Itti gaafatamummaa fudhachuu kanatti dabaltee liqiidhaan gaafa jalqabdee jettu akkuma yeroo darbe kaasuudhaaf yaale walii kee hadheessaa jiraatta jechuudha. Aan kun hin barbaachisu siin jedheen ture situ liqaa kanatti nu galche. Utuu kun hafeera ta'eeti jedhama jechuudha. Yeroo baay'ee wanti namooti hin hubanne warri keessa darban kana himuu danda'u. Amma gaa'ela isaan guyyaa cidha isaan itti hin gammanne jedhanii amma yaadan hin gammadan. Kana wanti baratame walii gala. Amma itti gammanne jedhanii yaadan hin gammadan. Erga cidhi sun darbee booda maal wal gaafatu galgala sana namoonni hundumtuu erga deemee booda kanumaa jedhanii wal gaafatu jechuudha. Kanumaa dadhabbiin keenya kanumaa fiigichi keenya sun yeroo amma kanaaf kan mataatti dhukkubsan baasii amma kana kan itti baafne kanuma jechuudha. Itti xinnaata jechuudha. Itti gabaabbata guyyaan sun. Otoon argee akka waan darbaniitti lakkaa'ama. Cidhi mudaa hin qabne hin jiru. Yookiin sirriina hin qabne hin jiru. Namni garuu kan inni cidha isaatti baasii amma barbaachisu ol dhangalaasuu fi cidhi isaa akka inni qaawwan arganneefidha. Booda garuu achi dhaabateetu waan qaawwaa arguu jalqaba. Waa ittiin tollee achi argaa, waa ittiin tollee achi argaa iddoo akkasitti waa akkasii mudatu. Mataa dhukkubbii jalqaba jechuudha. Kanaaf tokkoffaa akka humna ofiitti deemuun akka wallaattutu hin taane akka humna ofiitti deemuun gaariidha. Lammaffaa waan qaban
guutummaa guyyaa cidha ofiitti dhangalaasanii fixanii jireenya ofii zeeroo irraa tokko jedhanii jalqabuun namarra hin jiraatu boriif waa ol kaa'achuun gaariidha kan inni ta'u. Sadaffaa liqiidhaan jalqabuun irra hin jiraatu. Liqiin sun hin kaffalama ta'a yeroo eege wanti inni sammuu keenya keessatti uumee darbu garuu hin kaffalamu hin ba'u sun. Kanaafi jireenya ofii cidhaaf baasii wal qabatee eeggannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha dargaggoota keenyaaf. Waa'ee yoomeessatti yeroo dabarru dhugaadha bakki itti cidha keenya godhannu baasii nuyi baafnu murteessuu danda'a. Fageenyi isaa. Fakkeenyaaf isheen akkuma jettee naannoo Arsii jiraatte inni naannoo Wallaggaa yoo jiraate yookiin Shawaa yoo jiraate yookiin Booranaa yoo jiraate yookiin iddoo kan biraa yoo jiraate magaalaa Finfinneedhaa fi kaan immoo yookiin Naqamtee yookiin Shaashimannee yookiin Hawaasaa yookiin iddoo kan biraa yoo jiraatanii gaaffii yoom jedhuu fi gaaffii yoom jedhu fitanii eessatti isa jedhu kan yoomiitti hin deebina eessatti isa jedhu murteessuun baay'ee namoota baay'een waan hundumaatti walii galanii dhufaniitu bakka itti cidha ofiitti geggeeffatan irratti walii galuu dadhabanii namoonni adda ba'an jiru. Fakkeenyaaf isheen Ambootti yoo jette inni immoo Adaamaatti yoo jedhe jarri kun lamaan eessatti akka cidhi isaanii geggeeffamu walii galuu hin danda'an taanaan Amboottis ta'e Adaamaattis ta'uu hin danda'u. Yookiin Ambootti ta'a yookiin Adaamaatti dhaqa inni ta'uu danda'u. Isa kana immoo yeroo murteessan akka ta'etti maaliif Adaamaatti ta'a maaliif Ambootti ta'a. Yoo Ambootti ta'e advaanteejii maal qabna wanti gaariin maaltu jira. Yoo Adaamaatti ta'e maaltu jira. Achi keessaa baasiin waan tokkodha. Waa'een baasii kanatti kaafte. Ambootti gochuutu baasii isaa nuuf salphisamu Adaamaatti gochuun baasii isaa nuuf salphisa. Uummata meeqatu gara kana dhufa. Namootaaf Amboo dhufuutu mijatamu Adaamaa dhufuutu mijata namoota waamnu namoota cidha keenya irratti argamaniif. Wantoota akkasii kun irratti mari'atamuu qaba. Egaa yeroo kana irratti mari'atanii ofittummaa keessaa ba'anii mari'achuutu irra jira. Wanti walitti nama buusu tokko kanadha. Ofittummaa wama isa dhiira taate wama siif ta'u duwwaa filatte yoo ta'e siif maatii keetiif akka inni mijatutti qofa Adaamaatti naafa ta'u jette yoo ta'e isheen immoo waan isheef mijatuuf qofa maatii ishee rakkisuu waan hin barbaanneef qofa yookiin mana haadha isheetiitiif abbaa isheetiitiif ba'uu waan barbaadduuf qofa Ambootti yoo ta'e malee wantoota adda addaa kana wal bira qabdeen ilaaltu yoo ta'e baasii isaan ilaaltu yoo ta'e mijannaa isaan ilaaltu yoo ta'e giddu galeessa lamaan isaanii kan godhatu yaada akkasiin qaban yoo ta'e sirriin ta'u jechuudha kun. Kuni ofittummaadha of jaallachuudha. Kun immoo mallattoo tokkodha fuuma isaati. Boru yoo maal ta'a gaa'elatti erga galtee booda maaltu ta'a. Kan amma kanarratti walii galuu dadhabde jireenya isa guddaa waan guyyaa tokkooti kuni jireenya isa guddaa bara jireenya keetii wajjin hin jiraattu murtii gurguddaa wajjin hin murteessaa deemtu akkamittiin jiraatta wajjin. So walii galtee irra ga'uun baay'ee barbaachisaadha. Kanarratti wal dhabdee jennaan kanarratti waliin galtu ta'ee jennaan ofittummaa achi keessa jiraatee jennaan ani jarri kun gaa'elaaf qophaa'uu dandeenya namanu. Okay, hubannaa gaa'elaa qabaatanii gaa'ela godhachuudhaaf cidha godhachuudhaaf jarri kun gara gaa'elaatti galuudhaaf murteessoo dandeenya yaadu. Yaa waaqayyo si haa eebbisu akka gaariitti ibsite ofittummaa keessaa ba'uun baay'ee barbaachisa. Maaliif yoo atillee namoonni baay'ee yoo dhageettee jiraatte isitu akkas filate isitu akkas fedhe yaanni kunini isii qeeqaara yootaan isii bileemii godhaara jechuudha. Hadheessaa jira isii hadheessaadha. Maaf akkana uduu irra yaadati kennituuf nama tokko uduu akkana gootanii irra gaarii ture jenna an jedhee ture isitu na dide. Wanti an jedhee ture isitu na dideen jala qabu gaafa rakkinni biraa dhufe deebee qaraayyuu situ akkas na godhe. Siin jedheen ture sittimee ture. Wanti xiqqoommaa wayilee dhalattee jennaaniin sababa kan kee akkas ta'an bum. Akkas jedhaa namoonni wal hadheessuu waan danda'aniif wanti kun turning point guddaa jireenya isaanii keessatti jechuudha. Namni hinnaa yaanni akkanaa dhufu gad tasgabbaanii taa'anii kamtu irra anaaf si'iif ta'a. Amma fakkeenyaaf namoonni baay'een haati tiyyaa akkaawun tiyyaa argamuu qabdi isiin deemtee dhuftee hin dandeettu yoo taane maatiin extended family argamuu qabanii isaan dhufanii hin danda'anii jedhanii wanta humna keetii olii tokko goota.
Wanti atadha namaaf gootu namni sun dhufee jiruu keessi hin jiraatu. Hin jiraatu. Ka jiraatu si. Guyyaa saniin booda jiruu san takka jedhee ka jalqabu si ka safariillee godhu si. Kanaaf wantoota jireenya kan kee keessa safarii si gosa san irraa of qusattee tasgabbooftee waliigalteen godhuun baay'ee barbaachisaa. Eebbifam paaster. Amen. Galatoomii qabxii barbaachisaadha sun. Guutummaatti gaa'ilatti nama deemu ofittoo ta'uun irra hin jiraatu. Waan ofiisaa wiirtuu godhate of gammachiisu yookiin maatii ofii gammachiisu wiirtuu godhatee jalqaba taanaan gaa'ilan ta'u. Jalqabbii makee balleessiteetta jechuudha. Kanaaf qooda sanaa maaltu isa gammachiisa maaltu ishee gammachiisa. Lamaan keenyaaf maaltu giddu galeessa ta'uu danda'a jedhanii giddu galeessatti barbaaduun gaariidha. Iddoo cidha isaaniitiif moor mijataa ta'e iddoo isaan itti gammadanii godhuu danda'an. Wanti guddaan namni beekuu qabu nama gammachiisuudha. Hennaa cidha irratti rakkoon guddaan paasteri nama gammachiisuuf finna malee nu gammanna. Ofii kenna. Cidhaati godhattutti dhuma cidhichaa irratti gammachuu qabaatta. Moteetteeti mataan kan keessi nyaattama. Baasii hagana ebalu irraa liqeeffadhe rabariisaa nama dhokachoo jechuun haguuggatte yoo achi namni dhufe asiin jalaa lixu yoo taani baankii irraa liqeeffatte baankiin dhufee balbala si cufu wantoonni baay'eetu duubaan jiran namoota gammachiisuuf gona kanneen mara nama 500 cidha kan ka'e irra waamte birri nama 500 ga'uusaa yoo liqeeffatte gaata namni sun nyaatee lixa buddeeruma lamaan nyaata isaaf womaa miti si ammoo jireenya kan ka'e guutuu si jalaa balleessa si duraa balleessa. Namoota wal fuudhuudhaa fi gorsa isaaniif kennu gaaffiin isaan gaafadhu keessaa tokko kanadha. Fakkeenyaaf hojii erga jalqabanii waggaa 15 ta'uu danda'a. Waggaa 15 kana keessatti wanti isaan seevii godhatan wanti isaan walitti qabatan hundumtu guyyaa tokkotti daaraatti deebi'a. Guyyaa tokkotti akka nama ibidda buusee biraa deebi'uuti. Guyyaa tokko waggaa 10 waggaa 15 waggaa 20 dadhabdee walitti qabdee ilkaaniin qabdee waliif fiddeeti. Waan sana ibidda jissitee biraa deebita. Guyyatti tokkitti sanatti jechuudha. Kanaaf qophaa'uudhaa jedheen gaafadhaa jechuudha. Amma immoo tokko jettee immoo jalqabda. Waan amma qabdu kana qabaachuudhaa fi tarii waggaa 15 si gaafata of afootte jechuudha. Yookiin of fuulduratti yeroo akkasii gaafata. Kanaaf kun baay'ee itti yaadu bilchina baay'ee barbaachisa jechuudha. Waaqayyo isaa eebbisu asumaan namoota torbaan darbe sagantaa hin dhageenye fi sagantaa torbaan darbee dhaxxanii akka daawwattan asumaan isin affiraati sababiin an isaan affiraaruuf cidha kan kee akkam akka ture haa arganiif jechuudha. Cidha keessanii humnuma keessaniin godhadha. Abaluu haa argamu ebaluu haa argamu baatu ciini keessanii mataa eenyullee cidha keessi hin jiraatu jechuudha. Maatiin keessi hin jiraatu. Namoota gammachiisuuf jettanii namoonni dhufanii buddeena muraa tokko lama nyaachuu danda'a gariin sanuyyuu hin nyaatu garuu horiin keessan ka isin waggaa meeqaaf seebii godhattan daaratti isin harkaa deebi'ee jireenya keessan jireenya gadadoo biraa keessa ofii hin buusinaa jedhaati. Paaster yoomessa cidhaa asumaan oduu jalaa baane gaarii natti fakkaata. Galgala cidhaa irratti baay'inaan gabboonee waan ilaalluuf jechuudha. Galgalli cidhaa maal fakkaata? Amma wal fuudhan jechoo. Ergi wal fuudhanii yoomin akka yoomii fi eessatti akka ciinii ta'amu murteeffamee orgeen itti ciinii ta'amullee murteeffamee amma ciinillee ta'ame jechuudha. Ciinillee ta'ame kunniin warroota murteeffatan yoomessa cidhaa bira lufaniiti warroota cidha murteeffatanii gaa'elatti seenani. Guyyaan gaa'elaa san iddoo kitaaba kanarratti ibsiteetta namoonni 500 yoo waamteetti jiraate sentarii nama 500 taata. Nama 1000 yoo waamteetti jiraate namni martinuu sentariin isaa si'uma irra oola. Gaafsan jechoo. Nyaata illee duraa sii kennanii nyaata duraa fudhattaa karaan illee duraa sii kennama karaa duraa irra baata makiinaan illee ka duraattu sii kennama wanti martinuu dura oolta gaafsan. Oolte galgalan yoo baatu maaltu lalata? Dhugaadha. Egaa namni baay'een guyyaa cidhaaf hin qophaa'u. Galgala cidhaaf hin qophaa'u. Galgala cidhaa yaada keessaa hin qabu. Wanti hundumtuu wanti qophaa'ame wanti nuyi irratti haasaa oolle hundumti isaa guyyattii cidhaa sanaaf hin qophaa'u. Akkuma amma kaaftee inni mootii isheen giiftii ta'aniiti kan isaan oolani. Namatu itti uffisa. Namatu waan hundumaa godhaa fi nama rifeensaan sirreessaa fi namatu uubii wayillee warra bu'ee namatu dhaqee irraa kaasaa
sooftii qabatee yookiin wanni ka'e Furtuu nama sirraa xaragaa. sirraa xaragaa akka addunyaa kanarratti mootonni iyyuu akka ittiin hin kunuunfamani. Mootonni iyyuu carraan qabdu ofuma keetiin iyyuu waa ofirraa fuudhuudhaaf. Harka sii rukutaa oolaa, kaameraa sitti naannee oolaa, viidiyoo sitti hundumtuu harka sii rukutaa oolaa, maqaa kee dhaamaa oolaa. Suni baay'ee ho'isa nama. Wanni guddaadha jechuudha. Wiirtuu sagantaa sanaa taateeti kana toltu. By the way, wanni akkasii agas mara jireenya kee keessatti hin argattu. Deebitee wantoota adda addaa irraan dhufuu hin danda'a garuu kan akka sanaan argattu jechuudha. Sanarraa oolteetu kitaaba irratti akkan kaase aduun ganama sana miidhagdee baate aduun ba'uu ishee kan argite ganama miidhagdee utuutiin argin dukkanoofti. Namni si marsee oole sun hundumtuu gara qe'ee isaatiitti dachaa. Miinzoliin si wajjiniin oolan kutaa xinnoo tokkotti ol si galchaniit si biraa deebi'u. Balbala cufatta. Amma yeroo kanadha wanti hundumtuu kasitti dukkanaa'u. Iyyi guyyaa, waci guyyaa ture, ililleen guyyaa ture, harka rukutannaan ture, faarfannaan ture. Hundumtisaa bakka inni bu'ee dhabdaa jechuudha. Akka nama abjuu keessa oolee taata sa'aatii kana. Akka nama abjuu keessaa dammaqeetti yoo ammoo bira laaltu mana kutaa xiqqoo keessa jirta siif ishee qofatu ijaan walitti ba'a jechuudha. Yeroon kun yeroo ulfaataadha. Namni baay'een hawwiidhaan eega yeroo kana. Hawwiidhaan eegamuutu irreera. Garuu akka yaadan miti. Yeroon kun yeroo itti yaadi namaa facamu. Yeroo itti yaadi addunyaa kanaa guutummaan dachee sitti dhufuudha. Yeroon kun. Yeroo itti sammuun kee odiitii gochuu jalqabudha. Achuma wal bira teesse. Waan walitti gammaddu sitti fakkaata yeroo jalqaba akka ittiin walitti dhuftee waan gammaddu sitti fakkaata. Garuu isa dhiifteetu uffata jijjiirrataa qalbiidhaan litti ati sammuudhaan litti. Eessan oolee maalirran oolee akkuma sagantaa torban darbee keessatti kaase kanuma. Wanta irra oole kun hundumtu. Waan inni ji'a meeqaaf itti dadhabe waan waggaa meeqaaf itti pilaanii godhatti saganteesse dadhabe kanuma hin dhume jechuudha achi dhiqee. Har'aa kaanee abbaa manaa fi haadha manaa taane jechuudha. Jireenyi hundumtuu wal galee amma itti gaafatamummaa gaa'elaa abbaa manaa ta'uun haadha manaa ta'uun hundumti isaa wal guureetti sitti dhufaa jechuudha. Namoonni tokko utuma kana yaadaniitu hin beekin boo'uu jalqabu. Imimmaan irratti argita. Namni wal haasofsiisu hin jiru. Hundumtu lamaanuu qalbiidhaan deema lixa jechuudha. Kan imimmaan boo'an jiru. Yoo tokko yaadaan baduu isaa tokko dursee nootisii godhe yookiin arge yookiin tokko boo'uu isaa inni kan biraan arge amanni immoo dubbii kan biraa ta'a. Maaltu si boossisa? Hin gaabbite. Natteerumuu gaabbite. Na fuudhuu gaabbite. Humnaan itti galte. Sin dirqisiisee maaltu si boossisaa jira? Maaltu yaadaan si balleessaa jira? Kun immoo dubbii kan biraa ta'a. Kan halkan sana waltuman jiru. Gargara cidhaa sana jechuudha. Namni bakka gammachuu isaanii himaa deema. Isaan garuu halkan sana harkaan wal qabatanii kan waltuman. Kan kophee walitti darbatan. Utuu waliin qaasiin waliin haasofsiisin kan bulan. Dudda walirraa galagalchanii kan bulan jiru galgala sana jechuudha. Namni sammuu isaa kanaaf qopheessutu irra. Boqonnaa kana keessatti kanan cidhaaf qophaa'u keessatti galgala cidhaa jedhee kanan kaa'eef tokko kanaafidha jechuudha. Kuni waan nama kamittuu dhufu ta'uusa beekutu irra namni cidhatta deemu. Namni kamiyyuu galgala sana sammuun keenya boqonnaan qabu odiitii godhaa duubatti godhee deebi'ee ilaala. Wanti keessa dabarsinee gammachiisaas haa ta'u gaddisiisaas haa ta'u guyyaa waan namatti hin tolle dhaga'uu dandeenya arguu dandeenya hir'inni wayii jira waan si dhibu akkaataatti maatiin isaa keessummeeffamaniif akkaataatti maatiin ishee keessummeeffaman adda adda ta'uu danda'a. Kunillee lola taasa galgala sana. Maatii kootiif iddoon kennine warri keessanii. Dabaluu dhaabataa ture. Dabaluu nyaata yeroodhaan hin kaasifne dhumarratti nyaata kaasisanii maal waan ta'eefidha. Kanatti lolaa buluu galgala sana. Kana keessatti dargaggoonni warri cidhatti deeman waa isaan beekuun isaanirra jiru kun itti gaafatamummaa isaanii miti. Isheenis kaateen keessummeessitu dhatte innis kaaseen keessummeessu.
Jalqaba yeroo nama kaa'atan hubannaadhaan kaa'u, bilchinaan kaa'u. Dursanii orientii gochuu, keessummoota akkamittiin akka kabajuu qaban, akkamittiin akka keessummeessuu qaban. Guyyaa sana garuu wanti kun isaan hin ilaallatu. Isaaniin iyyuu nama nyaata fuudhee baatee fi duukaa deemani. Isaaniin nama tafaan isaan ka'a, isaaniin nama dafqarraa xaraga. Kanaaf isaan hin ilaallatu kun. Sana irratti galgala sana wal loluun, wanta guyyaa ta'e irratti galgala sana wal qochoodhuun, waan isaaniin hin ilaallanne, waan qabaa isaaniitii ala ta'e, waan warri keessummeessan yookiin waan maatiin balleessan isaan halkan sana wal loluun isaan irra hin jiraatu jechuudha. Kanaaf galgala cidhaa sana sammuu isaanii qopheessuutu irra jira. Yoo yaadaan badan kun waama jirudha. Yoo sammuun isaanii duuba deebi'ee odiitii gochuu jalqabe sun waama jirudha. Isaan keessaa tokko tuuboo yoo argan gaabbii yookiin teerumuu isheetiif yookiin isa fuudhuu gaabbuudhaan waan dhufe ta'uu dhiisuu danda'a. Itti gaafatamummaatti seenuun ba'aa ta'e itti dhaga'amuu danda'a. Dhugoomuunsaa gammachiisees boossisuu danda'a. Guyyaa kun sababiin bo'an wantoota adda addaatu jira jechuudha. Sababiin yaadaan lixaniif wanta adda addaa jira. Wanti kun dhufe wanta akkasii kun jira kana dhageera kana furtuu dhugaarraa dhageera kana abbaa caadaarraa kana dubbiseera jedhanii sammuu isaanii akka amansiisan qooda lolu ofitti qabanii nama boo'usan nagaa kennuufi sossobuu shilachuu dandeesse wajjiniin boo'u miira kee wajjiniin jaalala kee wajjiniin argisiisuu malee wanti furmaata ta'u galgala sana wal loluu dhagaa walitti darbachuu yookiin harkaan wal qabachuu miti. Yaa waaqayyo si haa eebbisu. Asumaan wanni kabajamtoota daawwattoota kennaafillee ibsullee barbaadu namoonni tokko tokko ka ekspiriyaansii kana hin qabaatin hin jiraatan. Namni marti akkana ta'a jechuullee miti. Yoo akkana wantoonni akkanaa kun isin dhufe wantoota baay'ina irraa ka argame ka amma dubbachuutti jirru miti. Wantoota namoota baay'ee irra ka gaane ka dubbataarru. Namoonni siruma jalqaba irraa tasgabbii qaban. Wantoota xiinxallanii ilaalan, suuta jedhanii kalaalan. Osoo ati hin dubbanne namni tokko tokko osoo ati hin dubbanne yaada keessi ibsa. Waaw bakka osoo intalli haati manaa suni itti yaaddee maatii irraa bahee akkas ta'e jettee osoo hin gaddini namoonni firrisanii waaw bakka hin dhumate jechuu miti ilaala akkas ta'e akkana ta'e jedhanii wanticha san haala pozitiivitiin dhiyeessanii gammachuus akkasumaan kippii godhanii gammachuu ceesisan jiran. Namoonni gariin ammoo ergii ati bootteen booda kasi tasgabbeessan jiran ila kunin akkasii kun waan namni kamiinuu keessa darbeeru. Kanaaf nu amma isarratti fokasii godhuu duun taane gammachuu kenna kaadhaa irratti. Fokasii haa goonu jedhanii gammachuusa itti fufsanii namoonni deeman jiran. So ka amma nu dubbachuutti jirru yoo wantoonni akkanaa kun diingata isinitti dhufee hinnayinaa waanuma jiru ka jedhuufi jechuun. Sammuu ofii kanaaf qopheessuun barbaachisaadha. Tokkoffaa rifatinaa ofii lammaffaa ofii keessanii miira akkasii keessa osoo seentanii nama isinii wajjiniin gaa'ela seeneeru kana jeequu akka inni danda'u beektanii daftanii keessaa bahuu danda'u. To'asoonu namoonni tokko tokko shaaworii keessa seenaa akka nama fincaanii fayyadamu shaaworii keessa seenanii dhokatanii kan bu'anii deebi'an jiru jedhama jechuudha. Galgala sana bu'anii filatanii fuula isaa dhiqatanii nagaa fakkaatanii achi as deebi'u miira sakaaniitiif eeggachuudhaaf jechuudha. So miira baay'ee sammuu namaa keessa waan deemuufi hundarra akkuma jette hundarra ga'uu dhiisuu danda'a. Garuu namoonni wanta akkasii keessa darban baay'ee isaaniitu jiru. Warri kaan wanti isaan yaachisu wanti isaan dhiphisu wanta adda adda isaan godhu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf yookiin inni bakka galgala sana guyyaa cidha isaatiitti abbaa manaa fi haadha manaa yeroo jalqabaa fi yeroo jalqabaatiif wajjiniin ciisu isaati sanatti baay'ee gammadee ariifachuu danda'a gammachuudhaan inni sana eeguu danda'a jechuudha. Haadha manaa isaa wajjiniin ciisuudhaaf haadha manaa isaa bira ga'uudhaaf jechuudha. Isiidhaaf immoo jalqaba ishee taanaan yaaddoo keessa jiraachuu dandeessi. Yeroo jalqabaatiif dhiiraa wajjiniin ciifti yoo ta'e bakka yaaddoo guddaa keessa ishee galchuu danda'a. Kunillee ishee dhiphisee ishee boossisuu danda'a, yaadaan ishee balleessuu danda'a, dhukkubbiin jiraachuu danda'a, wanti ittiin tolle jiraachuu danda'a. Isa kanallee hubachuun barbaachisaadha. Isheenis miira isaa hubachuun yeroo jalqabaatiif waan gaa'elatti galanii yeroo jalqabaatiif galgala sana sammuu isaa keessa kun jiraachuu waan maluu fi haadha manaa isaa bira ga'uu gammachuudhaan eegaa jiraachuu isaa beektee miira akkasii keessaa daftee baatee gammachuu isaaf kennuun
wanta barbaachisu keessaa tokkodha. Inni immoo waan isheen keessa deemaa jirtu asii yaaddoftu waan tarii ishee dhiphisuu danda'u hubachuun ishee barbaachisaadha kan inni ta'u suni isaan lamaan gidduutti ilaalchi madaalawaa ta'e akka inni jiraatu godha. Yaa waaqayyo si haa eebbisu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waan hundallee ibsinee fixuun hin danda'amu. Namoonni yeroo gaa'elaaf qophaa'anii luba ofii bira dhaqanii waldaatti barumsa gaa'elaa irra deebi'anii fudhachuun barbaachisa jennee amanna. Kanaaf namoonni yeroo gaa'elaaf qophooftanii ergi murteeffattanii kaataniin booda luba waldaa keessanii wajjin haasa'uu hin irraanfatinaa. Isaa wajjin haasaa achi barumsa kennamu fudhadhaa kan jedhu isa asumaan isin jajjabeessa. Paaster yoo kadhumaa qabaateetiin jette sababii isaati. Qabxee barbaachisaadha kan itti kaaftee yeroo jalqabaa Aabaa Caadaa barachuu jalqabne waa'ee kanaa kaafneerra tajaajilli gorsaa waldaa kiristaanaa keessa jira. Luboonni waldaa dargaggoota gara cidhaatti deeman gara gaa'elaatti deemanii fi gorsa hin kennu. Gorsi kun immoo baay'ee barbaachisaadha. Dhuunfaatti wajjiniin argamanii cidha isaaniif qophaa'uu keessatti baay'ee isaan gargaara. Gaa'ela isaaniif qophaa'uu keessatti baay'ee isaan gargaara waan ta'eef tajaajila gorsa fudhachuu kana xiyyeeffannaatti kennuun barbaachisaadha. Carraama kanaan luboota waldaa kiristaanaatiin jaarsolii waldaa kiristaanaatiifis dhaamsiyaan dhaamuu barbaadu waan kanaaf xiyyeeffannaa akka kennani. Yeroo baay'ee iddoo adda addaatti waan an argu yeroo dargaggoonni cidhaaf qophaa'anii cidhaaf gorsa barbaacha luba isaanii bira dhaqanii namoonni gorsa guyyaa tokko duwwaa kennaniif jiru. Namoonni guyyaa sadii duwwaa waamanii sa'aatii tokko duwwaa sa'aatii sadiif gorsa kennanii fi kanumaan gara gaa'elaatti galchan jiru. Kuni salphisanii ilaaluudha anaaf. Barumsa gahaa ta'e yoo xinnaate ji'a lama ji'a sadiif torbeetti guyyaa tokko wal argaa hojii manaa kennaa fi mariisisaa barumsa gahaa ta'e kennuufiin barbaachisaadha. Fakkeenyaaf ani ji'a sadii gadiin kennu sun barbaachisaadha. Kanaaf warri lubootaas jaarsolii waldaas waan kanaaf xiyyeeffannoo akka kennan waamicha gochuuf hin barbaada. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa guyyaa har'aatii fi qabanneetiin jenne asirratti goolabneetiin jenna. Sagantaa biraatiin torbee dhufu hanga wal arginuu fi ayyaanni waaqayyo isin wajjin haa jiraatu jedhaati. Boqonnaa arfaffaa asirratti goolabnaa. Torbaan dhufu boqonnaa 5 yoo taanii ogummaa gaa'elaa ka jedhu qabannee walitti dachaana. Hagasiif ayyaanni waaqayyo hunduma keessan wajjinuu haa jiraatu jedhaati. Dhumarratti kadhannaa godhannee sagantaa kennaa ka guyyaa har'aa xumurreetiin jenna. Galanni ni fudhufinni keet waaqa mansamee jirtu yaa waaqayyo guyyaa har'aa yoomii fi eessa cidhaa kan jedhuu fi akkasumas galgala cidhaa kan jedhu ilaalleetiin jirra. Yaa waaqayyo kabaranni kana hubannoota kan keetiin ittiin akka jiraachuu dandeenyu dargaggoonni diida san jiran warroonni cidhaaf qophaa'an gooftaa kiyyaa si'iin masakkamanii si'iin hubannoo argatanii akka cidhatti seenuu danda'an si kadhanna. Cidhootaa fi yaa waaqayyo gaa'eloota adeemsifamanii ka keessatti argamtee eebbistu si yaa waaqayyo warroota gaa'ela keessa jiran akkasumas warroota gaa'elattis deemaan ati eebbisuun gaa'ela isaanii siin kadhaabatati godhuun fidhakee haa ta'u maqaa gooftaa Kiristoos si kadhanne. Ameen. Ameen.